Assalaamu alaykum warahmatullaahi wabarakaatu. Akkam jirtu kabajamtootaaf jaallatamtoota ilmaan muslimaa. Assalaamu alaykum warahmatullaahi wabarakaatu. Nagaaf rahmanni rabbii isin waliin naaf jiraatu. Warri kiristaanaa taatan akkam jirtu fayyaa keessanii nageenyi badhaadha. Bakka jiraattanii har'aan kana wanti viidiyoo kana waraabee fi qodaa dhiqaatanii siraachiin ነው ምንም ችግር የለብኝ እና ቆዳ dhiqaatan jechuudha. Maaliif viidiyoo kana waraabdee qodaa dhiqaa naan jedhina. Asaaba tokkotu naa dhufe viidiyoo tokkoon ilaale jechuudha. Viidiyoon sunis siifan faamilii yookaan siifan faamilii jedha chaanaallis. Mucaan kun kiristaana turte duraanii ሃይማኖቲንስ ኦርቶዶክሲ እና ምን እንደሚባል አላቅም። አማርኛ ማውራት አልችልም። ይህንን አጋጣሚ ደግሞ ከስንት ጊዜ በኋላ ነው ያገኘሁት። ምክንያቱም እሷ ኦሮምኛ እንደምትችል አላቅም ነበረ። አሁን ግን እሷ በኦሮምኛ ተናግራለች። ከዚህ በፊትም ልምከር ብዬ የአማርኛ መጽሐፍም ማንበብም ማውራትም አልችልም። አልዋሽም። ኦሮሞ ነኝ። የጅማ ልጅ ነኝ። ስለዚህ አማርኛ ትንሽ ሰማለሁ፣ መናገሩን ትንሽ ይችላለሁ፣ ግን መጻፍና ማንበብ አልችልም። አልዋሽም። ትምህርትም እስከ 5ኛ ክፍል ወደ 6 ነው ተማርኩት። በዛ ላይ ደግሞ አማርኛ በደንብ ፎከስ አድርጌ አልማርም ነበረ። ምክንያቱም በኦሮምኛ ነው የምናገረው፣ የምናወራው፣ የምንጽፈው በኦሮምኛ ነው። እንግሊዝኛ እችላለሁ፣ ማንበብም ትንሽ ማንበብ መጻፍ እችላለሁ በእንግሊዝኛ፣ ግን በአማርኛ በደንብ አልችልም። እውነቴን ነው የምነግራችሁ፣ ማዋሸም አልፈልግም። ስለዚህ በኦሮምኛ ነው እኔ የምናገረው ዛሬ ማለት ነው። በአማርኛችን አትመጡብኝ አለች ኢቶጃጉ ማለት ነው። እና ማለቸው በርባዴተኒ ሲፋን ኩን ሙጫን ኩን እስላማ እምቱሬ ዱራኒ አባውቲን ሲያቲ ኦርቶዶክሲ ቱራኒ ሲን ጋ ረቢን አቡ መጃለት ፊ አባዱ መደበርሴ ፊ እስልምና ከናፍ ጀቹዳ እስላማ ታቴ ሰምቦዳ ቹዳ ቪዲዮኒ ሲን ወራብዱ ሀሚን ክርስቲያናቲ አረብሳን ክርስቲያና ከሰኒ ማለፍታ ኩን ለምሳሌ ላ fakkeenyaaf isiniin jechuu kooti sa'abaan hundi isaanii islaaman ture duraan. Nabiyyiin keenya ergamanii sallallahu alaihi wasallam isaan irratti asallaman jechuudha. Garuu guyyaa tokko hadiisa tokko keessatti dhageessanii beektu bakka hadiisni mamuu akka intarneeta irratti itti fayyadamnu sa'abaan bakka akkanaatti amantii kiristaanaa amantii kuffaaraa arrabsaa turan wanni jedhu tokko hin jiru jechuudha. Mucaan kun yuutuubiidhaa jetteeti haa ta'u garuu kun ta'uu hin qabu. Maaliif yoonaan jettan kana wanti naaseefis maal isinitti fakkaate viidiyoo tokko torban kana dura gadhiiftee turte. Innis maal yoo jettanii matsaaf qudduusii irratti Oromoon gaallaadha akka harree ciisuu yookaan akka farda ciisuu jedheeti xaqqasee jettee haasofte jechuudha. Sana ta'uun nuti darri fayyaa musliima ta'ee kiristaana ta'ee jechuudha. Kana dura Oromoon gaallaa islaamas akka isaan jaallan hundi namaa namni hin beekne hin jiru. Garuu har'a nuti birrii yuutuubaa yookaan viidiyoo viyuu dandeeffachuu jennee wanti namaaf nama walitti buusu tokko yoo hojjenne nuti mataa keenyatti itti gaafatamuuf teenya. Intarneetiin nuti fayyadamnu kun silkiin nuti fayyadamnu kun ragaa nutti ba'uuf teessi jechuudha. Nu hariyyuu rabbiin nu haqa jalchu wanni isiidhaan jechuu barbaade ati utuu maqaa namaa naaseen utuu kiristaanni akkanaa amantiin namaan akkanaati kikkileenyaa miti amantiin namaan akkanaa sirrii miti jechuun duratti an islimnaa kana taqabbalee garuu itti fayyadamaa jira. An islimnaadha xintiin kan koo islaamaa abbaan koo sheekii nama qara'ee garuu ani itti fayyadameera islimnaa sanatti jedheen ofirra barbaada. Maaliif wantoota dhawwaman baay'eedha jechuudha wanti nu godhaaru. Awwalshii tokkoffaa irratti jechuudha dubartiin kophaashee biyyaa ba'uun waan dhorgame sana malee intarneeta irra baatee haasa'uun waan dhorgame nafsiyaa keenya dadhabnee jechuudha. Kan nama ilaalle nafsiyaa keenya dadhabnee kan karaa gadhiifnee rabbiin karaa isa ofii jaallasa qajala irratti nu haa deebisu. Garuu ergan ofii kan kooti sirriirra jirretti maaliif maqaa nama haasa'a? Quba tokko ala namatti qabdu afursa sitti deebi'ee ilaali. Akkuma Oromoon jedhee mammaaku sana namni gaafa maqaa namaa dubbatu kan ofii kan koo kun sirriidha moo sirrii miti wanti irra jiru kun daandii islimnaa kana sirriitti qabadheera jedhee ofii of sirreessuuf yaala malee boris baatee maqaa kiristiyaanaa iftaanis baatee maqaa kiristiyaanaa gaafa tokko akkasii kiristiyaanii qeesiin yookaan abbaan amantii jaraa akkas nama daffaree nama ulfeessee tsabala jedhanii bishaan keessa nama kwaamsu turanii. Maaliif barbaachisa kun islimnaa kee taqabbalta rabbiin si waffaqee miti akkamiin karaasa sirrii karaasa islimnaa adiisarra jiru sana akkamittiin qaqqabadhee akkamittiin islimnaa koo kana jabeeffadhee imaana koo guddifadha jedhi maal
baatee namaaf nama waa walitti buusu islaamaaf kiristiyaana waa waliin naqu sababa jechuudha uummanni asii fachi goranii nuti islaamni akkana nuti kiristiyaanni akkana jedhan namni yoo walitti bu'ee mataa keettuutti gaafatamuuf teesse namaaf nama walitti buufte kiristiyaana musliimoonni jedhu jiru namni nama ta'uu isaatii fi kabajama jechuudha kiristiyaanni waan barbaade amanuu danda'a. Lamisaaleedha masaaf qudusii keessatti yoo akkas jedheera ta'e dirqama jechuun qabdan jechuun qabdu maaliif jarsitti gaafatama boru guyyaa borii jechuudha. Amma ati fakkeenyaaf Oromoon gaallaadha jedhee jette Oromoon muslima qofa miti Oromoo keessa hordoftoota amantaa Peenteetu jira amantaa waaqeffataatu jira. Kun hundi Oromummaan akka guutuu isaatti Oromoo fi masaaf qudusii maaf akka settanii jettanidha nuti kee uummanni kun wallolee itti gaafatamaan si ta'a jechuudha. Maaliif si kan waan kana namni dubbisuu dadhaba yookiin namni si walii dubbisee jiraachuu danda'a namni tokko saaba yaasee dhageessee beektaa moo namni amantii kiristiyaanaa qabatee jiru tokko yaani hundi ijoolleen gaxarii amaariffa dubbisuu hin beeknes kan isaanii walii kan dubbisuu danda'u jira Oromoo ta'e jechuudha. Maaliif haasaa yeroo baatee haasoftu har'a raadiyoo eegalte jechuudhaan isa obboleettummaa isa islaamni tokko obboleettii islaamaa gorsiisuusiifan hima baatee maqaa kiristiyaanaa irraan haasa'e. Jira wanni tamirtii ta'u akka guyyaa keettoltu akka maali viidiyoo biraa viidiyoo gorsa namaa ta'u gadhiisi maaliif maqaa kiristiyaanaa dhaaf boruusiif taanis baatee irraa dubbatan jechuu barbaadeetanii galatoomii ijoolleen Oromoo macaaf qudduusa dubbisaa minaamin wanni jedhamu itti himuun barbaachisu tokko jiru gorsa kee miti isa ustaazonni ol baanii akka taasaa oolan iyyuu gurra kennaniif hin dhaggeeffatan rabbiin yoo gurra kee sii bane yoo onnee kee qalbii kee sii baneeyyii waa dhageessee irraa barattee gara diinii rabbii fayyadamta mal rabbiin yoo dukkana sitti uffise ijji kee banamuu hin danda'u. Gorsa keetiin namni bahee har'a yookiin macaafa dubbisee yookiin kun balaa nagaduudha malee namaa kairii yaaduun jedhamu. Saniifuu viidiyoon keessumaa natti hin tolle kana duras maqaa abbootii amantaa arrabsaan ture dhiifama naa godhattee dhiifama gaafatteetta namni dhiifama gaafatee ka'ee immoo deebi'ee wanta sana godhu rabbiin biratti akka inni itti nama gaafachiisu atis ni beekta. Islaama ta'uu baattus yeroo islimnaa ittiin dhaga'amu yookaan gorsa islimnaa keessa jiru namni hin beeku jedhanu miti. Saniifuu wanni isin jechuu barbaade walumaa galatti wanni darbee maaliif arrafamta ofii keetiifis maaliif immoo waan diiniin keessa dhowwus immoo itti fayyadamtee rabbii keetiinis walitti buuta. Erga rabbiin si waffaqee akkamiin karaa islimnaa isa anumaa walitti qabasi qofa osoo hin taane akkamiin karaa islimnaa isa sirrii isa rabbiin gennoota akkamitti ajaje jedhanu qaqqabanna yookaan yaadu waa'ee gochuudha malee namarraa ofii dogongoroo hojjetaa namarraa dogongora nama haasa'uun waan fakkaatus miti waan bareedduus miti jechuudha. Kasaama qaxxaal dagmoo wanni isin jechuu barbaadu kiristiyaana tokkollee namati. Rabbiin si waffaqee miti kiristiyaana sana keessaa immoo rabbiin kan akka keetii daqiiqaa 5 keessatti du'aa fi jireenya gidduu daqiiqaa 5 keessatti rabbiin karaa amantii sirrii nama waffaquu danda'a. Kanaafuu nama tokkollee arrabsu nurraan eegamu. Abbaan barbaade waan isarraatti danda'ame waan ofii jaallate itti amanuu danda'a. Akkasiin jechuu goote dhiifama yoo haasawaa keessatti si mufachiiseera ta'e. Sana malees immoo kanatti aansuuni Itoo Jaagoo wanta chaanaala jedhu jechuudha. Mucaan sun amantiin si kiristiyaana. Paastarii yookaan paastarii amantaa warra Pheenxee jechuudha. Paastarii warroota nabiyyii naamin jedhan kanatti waa'ee jaraa dubbattee jechuudha. Qulaa'uuzu birabbil naasiif qulaa'uuzu birabbil falaqiinaa ergee jette. Gaafa kam ati islimnaa tuquu barbaaddeeti immoo guyya kam paastariin qulaa'uuzu birabbil naasiif qulaa'uuzu birabbil falaqii itti fayyadame. Dhugaa dubbachuuf warri quraana tokko misaaleedha. Qulaa'uuzu birabbil naasiif qulaa'uuzu birabbil falaqii qul wallahu ahad waan akkanaa beeku amantii warra ortodoksii maaliif ijoolleen isaanii gaafa walii wajjiniin guddatanu wal jala fudhanii qabachuudha quraana kana qalaalitti baruu danda'u garuu paastariin tokkollee qulaa'uuzu birabbil naasiif qulaa'uuzu birabbil falaqii namni fayyadamu hin jiru. Maqaan quraanaa akkasiin hadhaas baatanii kana qareenaa ergee kana qareenatti mee jettanu miti kan xabaa miti jechuudha quraanni amantaadha. Amantaa namaan xiqqina ofii nama tuqxanii kaasanii immoo namni amantaa keenya arrabse hin sadina. Saniifuun dhageessa amaariffaa suftullee hin dhageessa machee ወሎ ልጆች በኦሮምኛ በደንብ ነው የምትሰሙት። ስለዚህ እንደዚህ አይነት ነገሮች ኦፊነ ማረፍሳቲ ነምኒ ያማንቲ ኮረፍሰኝ ዲና akkasiisin jechuu gooti. Kanuma wanni nadhaasuu barbaade gara fuulduraatti haga walitti deebinutti nagaa fayyanaa ta'a. Chaanaala koo bakka argitanitti share naa godhaa, subscribe naa godhaa. Inshallah haasaa qofa osoo hin taane gara fuulduraatti inshallah yoo rabbiin naaf
faqqadee rabbiin naaf qajeelche gara biyyaa deemuuf waan hin ka'uu fi biyya keessatti jechuudha wantoota adda addaa wantoota nama bashannansiisanii fi wantoota aadaan keenya hin mul'atin hedduutu jira. Batalay Jimma keessa ijoolleen jirtanii bakka hedduutti bakka namni argee dinqisiifatu bakka hedduu jira. Inshaallah waan akkasii deemee waraabee aadaa fi wantoota biyya keenya keessa jiran ifa akka ta'uuf inshaallah yaaliin godha. Rabbiin nu haa gargaaru. Rabbiin nagayaan biyya keenya keessatti illee nu haa deebisu. Nagaa fayyaanaa ta'a. Horaa bulaa deebi'anii isiniin jedha. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.